Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Adillee viidiyoo biraatiin olitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'eegaa hundi keessanuu kama beektanii kama yeroon itti jiru dhibee kooroonaa vaayirasii kana jechuudha. Hundiyyuu waa hunduu ammeessuma haasa'a. Annugaan isin jedha. Televiziyoona yoon banu kooroonaa jedha. Moobaayila yoon banu kooroonaa jedha. Isaan irraa jecha isaanii yoo haasan kooroonaa jedhanii kooroonaa bira tarii gara kooroonaatti deemee jira jechuudha dubbiin. Annugaan isin jedha baay'ee ulfaatarra jira. Yaa rabbi jala nu haa baasu jechaatu. Rabbi jechaatu karaa irra rafanii wanni jedhamu tokko ni jira. Annugaan isin jedha akka duraan salphaatti ilaalamu sanii miti jechuudha. Beeruti keessa akka duraan salphaatti ilaalamu nama tokkotti qabame nama lamatu qabame sanii miti. Naannoon amma jiraadhu kana jechuudha. Naannoon amma jiraadhu naannoo Hizbeel jedhamu tokko yoo beektan jechuudha. Naannoo san keessa kaleessa nama 25tu qabamee jiran. Hadda garuu nama 29 gahanii jiranii. Kan du'e ammoo nama lama. Kana jechuun ammoo warra mana yaalaa deemamee qoratameeti kan ifatti bahe malee kuuwwan isaanii kan mana yaalaa osoo hin deemne kan qaban ni jiru. Annugaan isin jedha. Inni kun dhibeen kun ergaa si qabee jechuudha. Kan sirratti mul'atu bultii 15 booda jechuudha. Bultii 15 14 booda kan sirratti mul'atu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii kadhannaa keessaniin bakka maal jedhee akkasinitti hin beeku bara. Waan wayii warra birraasii dhufe sinanqatu yoomuu jechuudha. Kanaaf garuu isaan hojiin maaltu suuqiin marti cuccufaa jira. Hanga tokko luk jedhanii gadi bahanii waa bitanii hin dhufanii. Fuufii godhatanii maaksii afaanitti funyaanitti maal godhatanii akkasittis of eeganii hin baasanii rabbi namaa eeguu keessattuu warri gaxarillee hanga tokko maal jedhu katamaa keessa warri jiraatan jechuudha. Liiftiidhaan ol bahanii gadi bahanitti sanniin baay'ee sodaachisaadha. Dhugaan isin jedha akka rabbummaan waa eegu malee kun biyya Beeruut qofaa bichaa miti biyyoota kamirrayyuu keessa iyyuu seenee jiran biyya hanqate hin jira jedhee hin yaadu. Kanammoo rabbi keessa akka gumaa xaafii jedhasanitti keessa xiqqeenyuma isheetiin jechuudha keessa nu haa baasu jechaatu. Wanta akkanaa kun kunoo haganarra gahee jira. Darajaa haganaa kanarra gahee jira. Baay'ee ulfaatee jira jechuun barbaade. Isin mana keessatti isaan osoo ittiin illee qabamanii isin hin eegan dhugaan isin jedha isin hin eeganii yookaan isin maal gochuu qabdanii yeroo isin tibeetii dhiitan akkasuma immoo nyaatan duratti jechuudha. Harka keessan sirriitti dhiqachuu osoo fuula keessan fuula keessaniin of hin tuqinaan dhugaan isin jedha harka keessan jechuudha. Isin bultii 14 booda yookaan 15 booda kan dhibeen kun isin irratti beeksisu jechuudha. Isin irra dhokatee kan beeksisu bultii 14-15 booda jechuudha. Kanaaf shintibeetii yeroo dhiitanitti fuufii yoo godhattan harka keessan sirriitti nyaata dura jechuudha. Sirriitti dhiqachuu alkoolii minaamin fayyadamuu dettoolii kanneen fayyadamuu qabdan jechuudha. Dettoolii afuufamutu jira. Baay'ee nama sodaachisa dubbiin ani dhugaan isin jedha ani dhugumatti na sodaachiseeti kana namni isin biraan gahaa jiru yoo na sodaachisee toon jedhu immoo isin akka sodaattanii fi miti hundi keessanuu argaa jirtan dhagahaa jirtanii kan ammoo kan ta'uu qabu kadhannaa keessanii yaa rabbi keessanuu baasi jedhaati maal waaqatti bu'aan isin jedha hundumaa kan nama eegu rabbi waan ta'eef kanaaf waan biraa osoo hin taane akkuma rabbi kadhattanii kana keessa akka nu baasu akka taamuudha malee ani qorsa sin qaba jedhee waan yaadu miti waan isaa garuu yoo sin qabe akkamitti hagamitti nama akkamii irratti ajjeesa nama akkamii ajjeesa jedhanii yoo sin gaafatan ta'e nama kittiyaaraa jedhan nama kittiyaaraa jechuun isaanii nama urmiidhaan deemu jechuudha. Nama urmiidhaan deeme miti ijoollee xixiqqoo irrattis mul'ataa jira jechuudha. Ijoollee urmiin isaanii waggaa 16, 17, 18 haga 20 kanneen irrattis mul'ataa jira. Lubbuudhaan dabarsuu dhiisuusaa san immoo rabbitu beeka akkuma jedhan kan nama urmiin isaanii waggaa 70 80 60 kana yookaan duraan dhibee biraa jalaa qabaatan yookaan ta'e irraa hafuu hin danda'aniin isin jedha. Kana viidiyoon adda qabadhee isin deebi'ee rabbi waa hundayyuu kan fidus kan fixus rabbuma rabbi jalatti isinillee hanga danda'ameen harka keessan fuulan ofiin hin gahinaa jedhanii isaanis kan dubbataa jiran waan ta'eef harka keessan fuulan of hin tuttuqinaan isin jedha jechuudha.